Nagaani faraarri Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti isiniif haa ta'u maatii Waaqayyoo. Ana obboleessa keessan Paaster Eebbisaa Baqqalaati. Guyyaa irraa waamicha isinii dhiyeessuudhaaf isinii gochuuf gara kanatti dhufe. Waaqayyo nu gargaaree akkuma isin beektan sagantaa keenya YouTube keenyaan hordoftan sagantaan waldaa keenyatti ta'u yeroo baay'ee sagantaa fayyinaa fi sagantaa ongeelii Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo itti lallabamu akka ta'e beektu. Kanumaan wal qabatee torban fuula keenya dura jiru gaafa tokkoof gaafa lama ji'a 12ffaa jechuudha. Akkuma kana gaafa 8tiif gaafa 9 sagantaa guddaa qopheessinee jirra jechuudha. Gaafa tokkootiif gaafa lama keessummoota garaagaraa affeerree jirra. Ongeelaa qabbannee akkuma kana nama miidiyaa garaagaraa irratti beektan obboleettii keenya faarfattuu yaadannii Shifarraati. Akkuma kana animmoo ayyaana Waaqayyoo naa kenneen yeroon isin tajaajilu yeroo bal'aa niin jiraata. Torban isa ittaanu torban lamaaf sagantaan keenya torban isa ittaanu 8tiif 9 immoo faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee fi Paaster Tasfaayee Naqamteerraa kan dhufanii hundumti keessan kan beektan namoota Waaqayyoo bara kana keessa nuuf kennee karaa isaanii nu eebbisuuf nu gargaaruu barbaade Waaqayyoo. Kanaaf sagantaa kana irratti namoota baay'eedhaaf yeroon itti kadhadhu hin jiraata. Yeroo bal'inaanii namoota dhukkubsataniif, namoota hidhaa garaagaraa jala jiraniif, namoota balballi jireenya balballi hojiitti cufame baay'eedhaaf waanjoo cubbuu jala kan jiran baay'een isaanii guyyaatti Gooftaa wajjin walitti dhufan ta'a. Kanaaf sagantaa kanatti akka argamtaniif waamicha koo isinii dhiyeessaa. Waaqayyo lafa isin jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyoo.